Ashama daawwattoota fi dhaggeeffattoota WTV Obsee hunduma keessaniif nagaa waaqayyoo waaqa isa jiraataa isiniif haa baay'atu jechuun barbaada. Jirtu jecha har'as viidiyoon biraa qabadhee dhufee hin jira. Maal qabattee dhufte? Obseen jechuun keessan yoo ta'u viidiyoo ajaa'ibaa qabadhee dhufee jira. Isa duratti garuu viidiyoo kiyyaa faaraa warra taatan like, share, subscribe gochuudhaan na jajjabeessaa. Please walaa jajjabeessinu like naa godhaa, share naa godhaa isiniin jedha. Akkasumallee warroonni immoo WTV kiyyaa faaraa taatan wanta nani gadhiisu akkasiin bira gahu subscribe godhaa jechuudha. Isumarraan immoo wantootan ani gadhiisu viidiyootan ani gadhiisu keessatti wantan balleechi yoo jiraatee iddoo kanatti of sirreessi jedhaati na sirreeffadhaa. Nama sirraa'uu danda'u isiniin jedha. Ani baay'ee nama jaalatu, baay'ee nama sin kabaju, hunduma keessan nan jaaladha, nan kabaja. Waaqayyo immoo isin haa eebbisu. Har'a immoo maal qabattee dhufte jettanii piraankii ajaa'ibaan qabadhee dhufee eenyurratti hojjette jechuun keessan oolu dungoo irratti hojjedha. Maalan jedhaa seetanii miskiinitiyya. Sisteriin ishii takka sirriitti immoo lakki viidiyoodhuma keessatti dhageessu meetti bilbileetan waanuma ishiin jettu har'a laala. Balaan nutti bu'ee kaarra gudii nu gooti. Yoona kaasti meettuma bilbila jechuudha. Yaa Rabbi nu milkeessi. Uumaa jira jechuudha. Marbaatiin kun gizee tokko hin diimata, gizee tokko hin addaata. Rakkina marbaatiiti. Naa haasuu didde ishiinu. Hello. Odingo akkam? Jirta Obsee. Jira galata Rabbii akkamati? Jira galata Waaqaa maa baddeen taloo? Haara jira maal bannaati hojiidhuma biizii na godhe barumsis waan cufame amma beektaa walumaa gadi kakkaana. Haaritti jirtu kaa jabaadhu. Maal taate baddeechaa tureyyuudha. Ati akkamii nagaa keetii? Jira waaqash galata Rabbii. Jireenya akkam hojiin hunduu bareeda? Harragee. Hojiin sa'uun jedhu kanuma hojjannaa takka lama nama jenna. Mee akkamii maatiitti of bilbiltaa biyyatti? Nama dawwala nagaa isaaniiti. Samuunatti bilbiltee fi beektaa? Kaleessa yoo dubbiseen ture nagaa isaaniiti. Mamaan jedhan ka? Lafa banaan jedhanii. Yaa waannaa baga nagaa ta'an maal ta'utteeti? Ani sarara bilbileen ture beektaa? Akkam nagaa isaaniiti. Nagaa isaaniiti bakka shanan jedhu waan ta'e sitti madeessi bilbile bee. Baay'ee dhammuun. Waan ta'e sitti manii kaleessa jarri samuuna waan irra tuttura sitti manii. Oromoonatti nimne namaan nageenya lakkunduu nagoonaan jedhanii miti. Samuuna bee waan ta'e natti manii turanii garuu itti nimini naartii naan jedhan immoo deemaarree aarii qabaree ishiin miskiinii yaaddii ani sabii wormaan jira. Ishiin naa taa'in ta'a jettee yaaddi akkamitti itti mudhiisa jedheenniise. Maaltu ta'e moo maal lageejjannaatif? Yoo kuwaasi aarsuu miti kaakuni waan bararratti ta'u waan ta'eef. Akkoo ani kaleessa dawaleen ture akkoo hunduu naguma naan jedhamu maalitti nimne an akkoo waan ta'e natti nimanna dhoossu beektaa? Fataanan jedhu beemicootii biyya alaa fidaa munaamuna jettee totti dadhabdee paaspoortii birrii san hunda dallaaladhaa kaffalte sun. Butamtee naan jedhanii badeen butamte jala galteen jedhee nanachi waan hin butamtee danda'uun garaadhaa qabdi minaaminaa naan jedhanii turaniyyuun. Waaqa koo anchi dhuguma moo? Sitti nimne qaata ji'aaf deemte erga butamte naan jedhanii butamte jaluma galteen jedhee anuun arrifadhe erga si'utti naasofne har'a natti himta boru natti himta naa bilbiltee odoon jedhu atis naan bilbile kan hundi. Manni gooftaan chana qalmaan naa dawwaloof natti manii beeku warra natti niman beene maaliif natti nimne akkamitti na dhoosa anchi akkamitti akkana gooti mijawa?
maal godhu yani maalan beeka jira sirrii garaadhaa qabdoon an jedhan birrii san hunda kaffalamee akkamitti jedhee dhugaan iyyuu nan are mikinaatu maanchi ijoollee gaa'elli qaldumatti fakkaate bara kana. Bade gooftaa koo na baasate achi soba ta'uu didu dhugaarra deebi gaafadhani kana naman. Ani abbaa manaa ishee faana iyyuu footoo na arganii ilaalee dhugaatas naannoftuu dheengaddafaa gara katamaa kana dhuftee mana footootti kaanii badee ka sirii ana naqannaasisu immoo maal jechuuf kana odoon isheetti argamaa itti dingoon birrii san hunda kafakkaftee birrii 18,000 qaldumaan jedhe dhugaa jechuun bakka kana paaspoortii minni dallaala sun 60,000 san nyaatee kun hundi ishee dhumatti qaldii ta'een jedhe anuu nan arebeetta bakka kee. Intala gooti sabirriizim jedhan akkamitti na dhoosan naarsi kana akkamitti na dhoosa akkamitti natti himne qoy ani ganaa waa baay'ee yaada isaan achitti kana na dhoosanii waa beeka godhu. Maazariin inni aartii jettee natti fakkaate dheengadda akkoo ani maazarii keetiyyuu dubbiseen ture amma kaa sargiidha jedhanii birraarra sargiidha wayin masqalaachi dabarree naan jedhanii jarrii jette achumaan kana dingoon nageessee sirna sargii murteeffattanii jedhee siree achumaan. Lakki beesa ittiin himne loltenneetuma dhiisne ishee akkanumatti kamaal goona gaafuma dhufte argitu oo micoon maal taate itti xinnoon dhukkubsatte jennaani minaamina naan jedhan beekta. Yaa gooftaati namaa isaanii kana dhugaa dhadhee fira dhugaa rabbi amma dawalee tosaan irraa dhaga'utti nama na dhugaa ni kan. Sittin immoo kan ammaa anayyuu jechuudha anayyuu ana silan bakka silma ana ta'eef asitti malee lalisaa sitti nimani kanayyuu bakka dhoksaa hadaraatti nimna hadaraa maaliin godina dhukkuna hadaraa maal qabaree maanni hadaraatti namicha birrii ishiitiin taphachaa watanii kana biraan ammas namichaan of fidda jettee haasofsiste sin qaldumaan jedhee anayyuu baay'ee naare baay'ee. Anchi akkamitti nama naarsine odoo ishii birrii rakkoon qabu maan na dhoosu qoy maaf na dhoosa namaaf itti na janna qoositti. An beekara ishiin haadha mucaa ta'uu fi naariin ati bakka dhiisii waaqayyo waa milkees jedhee eebbisi. Banne yaa gooftaa cirraashii keessa dabartee haadha mucaa. Maal godhee gaggaraatti hafe maal godhe? Haadha mucaa ta'uu ishii dhagaan. Baratu godhe dhugaan ammanta golee ragaagabtan dhugaan hin beeku dhugaan baratu godhe maal godhee gaggaraatti hafe. Yaa gooftaati na baasiyati yaadni dhugaa rabbii maal jechuudha koo akkamitti na dhoosu koo akkamitti na dhoosu ani akka nama guyyaan isaanii daawwanaa miti sa'aatiin isaanitti argite akka tamisee takka waan meeqatti barreessaa olaamii akkamitti kana na dhoosu. Micoon ube bilbila irraan badde balaa kanaan naan jedhani ati bilbila irratti argitee beektaan iyyuu argeen beeku maal taate badde jettee na gaafatten jedhee sobee to'achi ishiin ikkoo ishumatti dubbadhu jettee badde naan jedhan. Koo hin jirtu ollaan hin jirtu isheen garuu koo ijoollee kan nama gaafadhan akkuma ishiitii jirti naan jedhu miti isaan. Bakka adeessi baakish kunis naarsu waaqayyo milkeessu dhii waaqa kadhadhuuf bakka cidha gaa'ela gaarii walitti bulan walitti horanaa godhu waan dhiise. Anchi na arsan akkamitti na dhoosu maaf akkamitti ani naare maaf na dhoosu qoy. Du'a dhoosanii awwaalichan na godhe Oromoon uumammaa. እንደውም ማዘሪን አከና እንጀት ተመብሪ ወልት ፉዳቲ ቆቲውን ሳቢተሙ በቃ ማጂ ሶና ጅራማን ማን እንጀት ሀ ጭራሺ ቆቲው እንደ ሼር ቢዝነስ ነንጀ ጭራሺ ሞ ማልጎና ማዘሪን ነው ነፍቱ ድስቲ ፋቲ ነው ፊዳና እንጀ ዶና ከም መተካነት ቀለዱስ እንጀሬት መራት ጭፍ አረ ዱጋ ኢንኮስታ ኦፍሴ ቆሳ ጅርታኒ ከነሰና ጋው ዱጋ ማለን ቆሳ ካንዳፉ ሜን አርን ይቲያተም akkamitti ni naara anchi keessa darbanii immoo sirriidha waamii kaasa'u hundaafuu na sobeeni pirankii si godheen jira pirankii taate argaa fi anchi dhugaa galgala ammoo wadi sin mararwan prank one shaal prank ishi sorry hojii kee nyaadhu ishee rifatte warrifadde dia kan lala wajib kami tidak usah mau kan refund aja dan aja teko mereka saru koneso miconi sini rumne miconi sini snake proses issue roma jerti mazar ini sakkan nanin jonne sorry ka ifa manarate tapi tadi garu magidra kan adi staduga wayo odon dari bakura kadera dan juga ada option da wolte bet tadi tenangana ke sika sebil atigana zette prankin aku sawajike Mereka di famal kan magari kamu masih rafta godi me tasaba ko kanas nagaga fo me
laayik godhaa fi jajjabeessaa dhimmeetti naadhaam. Akkam jirtu jedhin akkam jirtu naa dabarsii jirtu raabita sawa obsee sinan jaaladha baay'ee sin kabajaa sheer laayik godhaa fi micootanaaf siree jedhaatti naa dhaabite noqan. Yaa galatoon bakka dingoo hodhiifama narraa ta'ii kaa maal godhuu miti baruma firaankii kana baay'isa ishii. Raabita tammaa qo'ee nama deeffadha biddira kana. Rakkoon qabu guyyichaa dhufu malee yaadin. Egaa daawwattoota fi dhaggeeffattoota TV akkuma argitan kan dingoo pirankii godhee sistariin kee akkas jedhanii garuu sobaa sistara ishee piroosessuudhuma dhufuurra jirti. Akkana isiniin jedha yoo isinitti tolee laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa warroon maatiin antanis maayatiin haa ta'a isiniin jedha. Viidiyoon biraatiin immoo walitti deebinutti horaa bulaa baay'ee isin jaaladha. Baay baay.